ثم جالجون رفابو هرسيتي ثم جالجون رفابو هرسيتي عودو أركاهن كوفني يا دافسي لكفتي ثم جالجون رفابو هرسيتي ثم جالجون رفابو هرسيتي عودو أركاهن كوفني يا دافسي لكفتي جرجرتو خبجمتوتا داوتوتا خينيا سغنتا بشننا تمواري على داويا رانتا خيشت خيسما قبلني دياني جرا خيسمان تينيا تارا ارتست دمي ارتستين تون ان جرجت دورندرو اوجيسي كويسن غسلني ديمنا تفتيغا حياة آدم أتلاكين خارو كبدا ايه خناندرو أمريكا دايتين بيتا نما لقي من الدين اوكي مين اخوف لي تكشف نعم جريخون نجلال على تنيتي قبط يوسف خوف اليوم لك كمارك ننجرو خوف لي مين لا مين تكشف دي داي خبجمتوتا داوتوتا خيسما تينيا تارا انيو كتاتو جسر رامتني جرتني لينا يوسف فيلمي ون أفعال رومو كرجال أكسمت ماس دراما جتبابات لينا كرجال بتي ما تشوفان بيكوتي لينا لينا تورا داوتو دخينا لينا نيم إيشا دلته إيشا بدته ترى دلته سنيس قالتهم ما نسنجا خرا ديرا خنا كتامرتني أسيت كفتني نور بادني نور كتني نور جناسو بدو كسني بسكلتو ما سنجتا أن خالينا يسوف نانجان لوني خياس دريبادا مقالا غند چاتراتي أشمتي دلالة أشمتي لا من لا أشمان دلالة تنافو جلّي درّلا وانتا تفلت كاتا فاشني ناسوني ليقلوني دندي ركون كو أيه مي غرا أرتي تكمل دفو دندي حيثتو دراما في فيلمي خناتي كم سنة دندي خرا أرتي أكانت زيني متأنو صنتين فدمان فدين عادة في أرتي ورمو تفقبو باكان كيه غرا أرتي كان سينو نقوده إيغان فدين سيني فوقو متأنو نس خانو ماتي تهيجو جدا بفاسنيني خرا أرتي سيني حيثتو دوبرتيرا جيرو غرفو غما خنا سينتو جالين جيرو خانو تي ديباسا باتو جيرو غراماتي نستا تو كم تدي تكنا غراماتي تي يرو دراتي توري ماتي وانتا نجتشا دركم يرو كده ركون توري بس مجاني بس أنا سفدي أرتي اسمه كان تيجو الراتنا بسني رجلا يبقى ورا نجرا garuu uumaa godhuu hin dandeenye warra waan ta'aniif jecha nuti isaan dhokachaa isaan sosobaa isaan jala baafachaati kan dalagu turre eega garuu artii wajjin akka gaariitti ol barre booda isaanis firraan dhiisanii jechuudha. Amma bareedaa hiyyeessiin jaaladheettus akka fedheettus lolli hin jiru jechuudha. Ati jiraatus gidee bikkasan kee bira dabran isaa. يا مجرم خافت هلو هلو مالي بالبلان خاسين سنجاني البلتين ترته هاي نقرتو موبايل را إلا اللي موبايلين تي في برجل عن دلقانا تشمنا خيساتي دلقوشا هاي متى تنادي اسمي هراكمي سكنتان دي أمه في بابا من خيسا جران هقوي سام بهنقا ولا كرنا هاي دوبا إسانا نقباني ويلا قرروا يتشو دابس بر إبسايا أنس ركتشو تنجر ها جاتشو يو إسا منابهن أرى سيام في اللي عادان كوترتيا يا غاري دا كستانا أنا قوي سام بان سيبران رفايتشو
Ummaa siifin bilbilaa isaa nageetti. Dhufuuf hin deemaami. Hoottuu naan jee malee maali chaawin? Mee ilaan gammaatti diraamaa televiziyoonaa hangamta karratti hirmaattee jirtaa fiilmii hoo hangamta karratti hirmaattee jirtaa? Diraamaa lakkoofsa hin qabu hangana jeessu hin danda'u. Fiilima irratti na fakkaata fiilima sadii lama na fakkaata fiilima hojjetee jira. Daawwattoonni keenya egaa xiqqoo biraan geenyeetti hojii dinarraa ishee itti galuutu hin goone baay'eedhaan hojjetaa. Ankanin jo yeroon dabartee jirti. Yeroon intala dhalarraa dabartii hin beekan. Amma dhiirarraas dabaree galteessa. Sodaateef hin jaabar. Ammas dheerinni yeroo jaalalaas ni mufeessa. Dhugaati. Garuu dirqama waa'ee bultiidhaatti yaaduun barbaachisa. Gaafaan si kaayesanis immoo hamartiin أنا في كومبل شغال. لكي والرحارو ماياتي. Egaa gama liinatti ammaa sasteebiin hojii daawwannee deebineeti jira. Liinaan akkuma beekamutti hawwisa afaan qalloo jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Yeroo ammaa gama aadaa Oromoo baha Itoophiyaatiin shoora guddaa taphachaa kan jiru. Hundeessitoota keessaa takka akka taateen dhagee wanta kun dhugaa nama kan. Hundeessitoota keessaa osoo hin taane hundeessituun afran qallootu ana isaan wal ijaare dhugaadha hara kana waliin seeneef an xannoo qabaadheeti miti tuuta gaaddisa artii Oromoo keessa hojjechuun ture akkanumatti jechuun kaffaltii malee hojjechuu ture achirratti diraamaa qofa hin daleedu shaggooyees tahee sirbaas tahee waan garaagaraa achirratti waan hojjetu jecha muxannoo ana achirra harkadheen ijoollee gandaa fi hiriyoota kiyyaa kanneen warra calcee ganda keessa taa'u kan walitti qabuudhaan yaada akkanaa uume akka tuuta ijaarree tuutaadhaan hojjennee waa'ee aartii hojjennee aartii keessatti akka jijjiirama namni fiduu danda'u siif galee aadaa fi aartii Oromoo kana gubbaa irratti nutummaanuu jijjiirama qabna yaada ijoollee bifa sanii hara san kan seenee isaan qofa hin daleessu isaan wajjin dalagaatiin dalaguu ture yeroo sanitti akkasitti yeroo waggaa isaan iftan deemanii jabaatanitti an irraa isaan keessa dhaabbadhee isaan garuu ammaan kana bakka isaan jiran atis ni beektaa jechuudha. Egaa tunni afaan qalloo hojii guddaa hojjechaa jira. Ati akka keessaa baates na himtee jirta garuu kan laalee arkutti ammallee aadaa Oromoo irraa fagaanne mana uffata aadaa gamteedha kan hojjechaa jirtu. Kanaafuu maaltu isa kanaasee dirree dhaawaa fi isattoo hojii kana gamta akka uummata biratti garamaa dhufaa jiru. Ammas gaaffiin reefus deebise sanuma gama aadaa Oromootis kan ittiseen fadhumaan kunis galee fadhiin aadaa kiyyaaf qabu fadhiin aartii Oromootiif fi afaan Oromootiif qabu kan ka'eetu karaa aadaa akka dhufu nu goosisee waan dhufuus warra waan gaaffii kanatti kaasu bas fadhii kiyya waan ta'eef jecha fadhuma kiyya naaf kuftanii na hayyamanii anis karaa hojii kanaatti seenee jechuudha. Gamaa fuulduraatti mee kaayyoon kee maali? Gama aartii kanaanis haa ta'u gama aadaa Oromoo bal'isuuti. Yoo rabbi jee fuuldura yaadni kiyya oolmaya ijoollee kan afaan Oromootii fi akkasumatti illee tahee quraanaa wajjin diinaa wajjin wal qabate jechuun
magaalaa Dirree Dhawaa kana keessa hin jiru. Walumaa ijoollee yoo jiraate illee garuu afaan Oromootiin kan baratan hin jiru. San fa'aadha. Yaadni Akka siimil ka'ugaa abdii guddaadha qabna. Hojii afaan qal'oo yookaan bifa aadaadhaan isheetiin jireettee jirta. Gara fiilmiitiin maal irra jirta? Fiilmiin hojjechaa jirtan kun? Fiilmiin hojjechaa jirru ammaaf hin jirtu garuu artii keessaa hin baane artii keessa numaan jira. Shoggooyyee san yoon yeroo of keessaa dhaabbadhe malee artii keessaa hin baane artii keessa. Yeroo gabaabduu keessatti hojii haaraan seenaa jechuudha. Beekamu. Akka waliigalaatti asiin dura mudannoon si mudate yoo jiraatte fakkeenyaaf namoonni fiilmii irratti argan fa'aa karaa irratti arganii wanti siin yoo jiraatte kan harkee fi kan nagarrillee ati kan numa jira. Kasi arrabsuusin jira, kasi faarsuusin jira. Mudannoo hedduu jira. Garuu hunda himuu hin danda'u beektaa. Mudannoo yeroo duraa gaafaan artii kana seenu ummaanti hin beektu turte. Waa'ee aadaa shoggooyyee kanneen kan hin dalagu seeti malee gabbee uummata dura dhaabbadhee diraamaa akkaan dalagu hin beektu turte. Yeroo duraa amoodiyaansi hajaamu jira. Uummata waa'ee dubartii fi ijoollee irratti hojjetanii ganda magaala Caffee jedhamu kana keessatti achitti sagantaa qopheessanii achitti dhaqee anis hojjechuun ture. Akka tasatti bikkiin bikka magaalaatti foon bikka irraa bitanii obboleettiin ta'e xiqqashoon foon bitu fugaa dhuftu ana agarti. Foon is qabattee raanfattee dhaabbattee ana nalaatti. Saan laaqana waggaa dabaree ummaan si barbaada fugaa dhufte. Maal jenna intala teetitu as diraamaa dalagu jira jaanii. Ulee sanuma qabattee si achi ceetu narraa qaanii hancahaati uffatee jirtu gaafsan. Diraamaa san daburte? Eegumaan diraamaa fixee isii fogoo agarraan caatu uffatee jechuudha. Rabbi si baase gaariidha. Hundaafuu maayyee irratti dhaamsii dabarfachuu jiraatu. Carraasee kanneetiin yookaan namoonni galateeffachuu barbaadu sun jiraatu. Carraasee kanneetiin gargaarudha. Dhaamsiin an qabu maal seeti an artii afaan Oromoo keessatti hojjechuutu jira. Akkasumatti illee mana uffata aadaa Oromoo baneetiin hojjechuu jira. An uummata Oromoo waan dhaamsa dabarsuuf maal seeta. Namni yeroo aadaa ifiitiif afaan ifii itti fayyadamuu turreetti yeroo sanitti rakkoo isaanirra jiruudhaan waa hedduu dhabanii ammaan tana garuu nama mirga ni qaba. Afaan ifiitiin baratee afaan ifiitiin hojjechaa jira. Anis akkasumatti uummata Oromoo warra aadaa fi afaan ifii jabeessurra tokko garuu mana uffata aadaa Oromoo kanarratti amma namni aadaa ifii jabeessaa dhufu jira. Garuu yoo jabeessaa dhufu jiraate illee ilaalchin aadaaf qaban ammallee xiqqashoo boodatti hafaadha. Kana ta'uu hin qabu. Akkasumas gubbaanis dhugaadha. Iddoon bikkin aadaatiif jee qophaa'e kun aadaadhaaf yoo ta'uu baate illee siif galee akka fedhatahu manni aadaa jiraachuun waan takka siif galee. Immoo namni aadaadhaaf ilaalcha inni qabu sirreessuu qabu jeeti yaada. Maaliif aadaa hambaa jabeessuu jira. Yeroo amma aadaa ifii jabeessinee guddisuu qabnutti aadaa Oromoo jala cehu jira. Kun hundinuu akka hafu silaafee aaduma keenya qabannee jabeessinee irra wayyaa jeeti yaada. Egaa guddifnee sagalatamummaa tokkooteef gara fuulduraatti gaa hojii ta'e haaraa wajjin bal'inaan wal agarra jeeti yaada galatama. Galatuma isiniyyuu. Mirza tay, bagana gyan nufte. Bontu jalala. Lakki tay bunaf shay. Tay. Ana? Isa gale refachu. Hayye. Juru di rasa. Ani akka gammachuu fi gadda yeroo gaafa. Wow. Akkanatti jecha guddaa kana hojjana maal jettu. Lubbuutti yakama kana itti nuyiidha. Cing, Fili, Barari. Kenapa? Nanti buka handa nama kan? Oleh kali
dhaabbatanii nama seerraa deebi'uu dirqama. Taa'ii siin jettee numa taa'ii ittiin. Taa'ii kannaa kuma keessatti na lafa. Eegaa irraa fudhu. Wow. Hinaaffatiin si keessatti nama lakkiinuma. Jiruu fi gammachiisuudhaan kannaa hanna qabu. Lubbuu nama meeqaa balleessite jirta? Arrasa eegaru na harka jirti. Alfeerus haa qawween namni itti du'a lafa kaayi. Lafa kaayi qawween namni itti du'a. Safaadhaan ta'u qawween tun lafa kaayi. Atoo! Ani moo? Anas moo? Dhaabbu Alfeerusaa. Natti hin dheeraa dhaabbu. Lubbuu nama meeqaa balleessite? Nam takkaan balleessine dhugaan siin jaallu. Ana akka isaatii miti numaa tuffati inni balleessi durbaan isa kadhachuu jira. Taa'ii Feerusaa rabbisii uumeessisaa ta'u. Feerusaa taa'in siin jaallu. Dura shaadaan qabadha dhaabbu waa'ee. Shaadaan qabadha Feerusaa dhaabbu. Dhaabbu an takkaan siin jaallu gaa rabbii dhalaan dhiyaadhee beeku dhalaa harkeen beeku. Hanganaan fuudhuu deemaa wal Feerusaa siin himne. Ana akka isaatii miti ana akkamitti akkana gootaan jootu dhabee Feerusaa rabbisii uume. Hundoomni isa. Uff, alhamdulillah. Awwaatana baala kee fuudhaa deemame akka rarrafachiistee rabbi si ariifachiisu. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsitii. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsitii. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii.